Kam jirtu har'a waa'ee SBA disaster loon dubbachuufis ba'e cabuu Francis Scott Key Bridge yookaan immoo Baltimore Key Bridge wajjin wal qabsiisee mootummaan federaalaa small businessiidhaaf yookaan immoo warroota hojii dhuunfaa hojjetanii fi liqii waggaa 30tti kaffalamee deebi'uu liqeessaa jira. Egaa liqii kanaaf eenyuti kwaalifaayi godhaa namoota eessa jiranii namoota attamiidha isa jedhu liqiin kunis immoo maal fakkaata isa jedhu ibsuun barbaachisaadha. Tokkoffaa namoota eessa jirutti liqii kana appilaayi gochuu danda'a yommuu jennu namoonni Meerilaand keessa jiran small business irratti bobba'anii jiran DC keessa kan jiranis guutummaa guutuutiin appilaayi gochuu danda'u. Warri Virginia, Delaware, Pennsylvania, West Virginia jiran garuu kaawuntii muraasa ta'eetu disaster loonii kana appilaayi gochuuf kwaalifaayi godha. Egaa loonii kana yommuu ilaallu kwaalifikeeshinii isaa yommuu ilaallu ulaagaa adda addaa qaba. Credit history hin ilaalaa. Inni kan biraani small business hundumaa fi ajaju iyyuu malee amma yoonaatti bal'inaan kan liqiin kun kennamaa jiru namoota transportation industry irratti bobba'aniif. Transportation industry yommuu jennu akka tracking business, limo service, taxi service, ride share, Lyft, Uber, delivery waan akkas fakkaatan irratti namoota bobba'anii fi liqiin kun hin eeyyamamaa jechuudha. Inni kan biraa long terms yommuu ilaallu egaa SBA'n liqii adda addaa kenna small businessiidhaaf biizinesii babal'isuuf biizinesii haaraa jalqabuuf ammas immoo yeroo balaan adda addaa uummata irra gahu yookaan immoo daldaltoota irra gahu gargaarsa adda addaa liqii adda addaa kennaa jechuudha. Yeroo noormaalii yeroo rakkoon hin jirree liqiin kenna liqiin sun dhallisaa persentii 15-16 yeroo ammaa kan liqii SBA'n kennu disaasterii utuu hin ta'in jechuudha. Biizinesii babal'isuu, biizinesii haaraa jalqabuu fi persentii 15-16 dhallisaa kan ta'e liqiin liqeessaa. Inni disaaster looniin kun garuu interestiinsaa persentii 4. Interestiinsaa persentii 4 waggaa 30 fi liqiin kuni waggaa 30tti kafalamaa. Erga liqeeffatee booda namni tokko erga liqeeffatee booda ji'a 12 booda kan inni kafaltii jalqabu. Inni kafaltii jalqabu ji'a 12 booda jechuudha. Haa jennu namni tokko 25,000 yoo liqeeffate ji'atti kafaltiinsaa 122 duwwaa ta'a jechuudha. Egaa akkan taajjabetti namoonni mana hin bitiin maximum kan isaan liqeeffachuu danda'an 25,000 sababiin isaa 25,000 ol namni liqeeffachuu barbaadu kolateeriyaal gaafachiifama waan gaafatamuuf kolateeriyaaliif immoo yeroo baay'ee mana waan barbaadanii fi namni mana hin bitiin amma yoonaatti amma nu badhetti 25,000 liqeeffatan jechuudha. Warri mana qaban garuu 25,000 ol illee galiin isaanii ilaalamee galiin isaanii hin eeyyamoo ta'ee 25,000 ol liqeeffachuu danda'u. Egaa warri liqii kana fudhachuu barbaadan interestiinsa baay'ee favorabiliidha. Liqii kana warra fudhachuu barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Warri immoo liqii kana appilaayi godhuu fi gargaarsa barbaaddan sin gargaaruu dandeenya. Contact informationii koo baay'ee irraa argachuu dandeessu. Egaa kana fakkaataa itti fayyadamaan jedha. Guyyaa gaarii.